مامتي أجول من أربع جرا هنداف أبا منات صرفوا أبا منات تقابيني أتوقامك أتعرتي من ميك أتوقامك إجارت نيتي براوك دبرتي برا رفوا ما تيكيت مالك أسيروتي ياكيت سجني جال كيت سجني مدامي كيت مالك أباهي أسيد أفتي أوتي موتمتم من أتوقامك أتتأرس جلا ديجي مالتاتي من أنا ما كيستي صدرك عتي يا عدي سمو أبيتي سجيسي مراكي سمالي أبوليتي إنسان دام إن رد بكوني بيبرتي كيستي كيشي فيا أبدي مراتي مدامي إسي من يالا جيستي أجل استبراريمتي وري من يالا وكين من يالا سنكيسا سجلي إسي وايتو أف ما يوكين من يالا سنجيت إجرتي وكين من يالا كنا كان أكمل جيك أم جري يعني في الرباسني كرجتني أما مجانكم بكسين جرتم بيكم رب ما بيك مالي صدركا كان أنجح رب ما بيك قالوا ربي قديتي صدركا كان أنك أبا أفكو أبا ما لله نانجي أنا سيبت مراتي كان يوكيسي فيا أبدي كان والله جمديتي انتي أنا وانا أك ميديا خنرات وانا أك جولي من مدامي كيسك يغوبتو فينجر سبب نسا مالي ده نمني سيفين بيكو نمني هندم تويو يادا متى ساقبا نمني هندم تويو مودنو غرغرا قبا بينا ما خنا كيستي سمونا ماتي أجاجمو متي mana madami teetti madamis ajajú miti sammuu nagaa kan keetiin dalagaa biyya namaa kana keessattuu osoo banattee dalagaa dhuunfaa wayii ofii dalagatte wallahi yaada hin dhabdu biyya namaa kana keessa namni yaada akkuma walii galaatti namni ilma namaa ta'e namni muudamne yookiin waa irra kan hin jiru ilmi namaa kun rakkataadha innummaan iyyuu kan guutuu jiru rabbuma qofa ati duniyaa har dhuftee luftuuf jecha yaada sammuu kan kee hiraarsitee sammuu kan kee dhiphistee ganama waan masayyaadda galgala waan masayyaadda rakkoo ijoollee keenya maalidha beektani abbaan manaa warra fuudhellee inuma yaaddi haa fuudhuu kaa inshaallah siitaanaa walumaa jiraachuudha yoo fayyaa qabaatti isanuu isa wajjinuu jiraatta yoo fayyaa qabaatti isaanuu adda baatee gabiraa heerumta assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ummata qashti yoo yaa jira jirtu baga jiraattani obboleettii keenya kana jalqabarratti rabbii isii haa mul'isu bakka isiin jirtutti ani dhaamsi kee ijoollee keenya biyyarraa amma dhufanii fi warroota dhimmi ku isin laallata dhiifa manaaf godhaati ijoollee keenya nu akkanattuu maqaan kennan tolu akkanattuu iyyuu maraattu nuun jedhaa jiran ijoollee biyya ormaa ijoolleen biyya araba fayyaan qabduu nuun jedhan eeyya fayyaan qabnu maaliif fayyaan qabne beektaa nu akka warra maqaa quba nutti laatoo sanii ganda keessa deemne waan balleessine nu akka isaanii san jimaadhaaf takkaayyuu farshoodhaan bakkintaan hin dhaabban nu ijoollummaa keenyarraa kaaneetiin mana namaa keessa guddan silaa gisee dargaggummaa gisee ijoollummaa ati ariitee ijoollee kan kee wajjin maatii kan kee wajjin jiraatutti nu biyya namaa jirra gola namaa keessa jirra sammuu namaati ajajamaa turre sammuu keenya ofii ajajni kanaaf maraatni malee waan biraati miti kaayyoo nu maraachi ijoollee keenya yaada xiqqishuuf jettanii sammuu keessa hiraartanii sadarkaa biyya namaa keessa fayyaa dhabuun geena wallahi duniyaa waggaa 10 waggaa 20 si haa nyaatan abbaan manaa keessatti haa fuudhu duniyaa kan kee haa nyaattamu qilletti haa baddu duniyaa fayyaa kan keetiin hin taane duniyaa fayyaa nageenya kan keetiif hin taane siif hin taatu abadan rabbiin wayii beekaa sarkaa balleessa sababni maali beektaa waa siif hin taane tokko rabbiin nutti badii ta'e yookiin hamtuu ta'e ni mul'ata malee osoo wanni sun qooda keenya ta'e nurraan badu nu garuu sammuu keenya yookiin keessa keenya akkasii amansiisuu dadhabne malee ijoollee keenya yaada xiqqoodhaaf jettanii sammuu keessan hiraarsina wallahi fayyaa keessan isinii tara maallaqni harka shanan kanatu amma fakkeenyaadhaaf maallaqa waggaa 10 osoo kadhabu ta'e jechuudha isuma hadha harkuma kiyya fayyaa yoo qabaadhe yoo naga qabaadhe sammuun kiyya yoo naga qabaate isuma kaleessa dalageetiin narkaa badde sana hadhallee dalagee naa fida ijoolleen keenya tokko jechuudha yoo yaadatti kan yookiin takka abbaan manaatiin takka waan garaagaraatiin qunnamanii muuziqaa dhageeffatan akka waan muuziqaanii rakkinni isaanii furu wallahi muuziqaa dhageeffattee rakkinni siif muramu abadan sitti dabalama malee ani waa ofii muudadhee muuziqaa dhageeffadhee jechuudha na dabalame malee narraa hirate argine garuu rabbiin keenyaa laaffise
الحمد لله ولا سنكيس علينا باسي موسيقى علينا جبسيس الحمد لله رب العالمين ijoollee yoo rakkattan yoo dhibbatan rabbi dhiyaadhaa malee muuziqaan dhageeffatina wallaahi muuziqaa abadan rakkina kan kee fursi dabala malee sammuu si hiraarsa malee daranuu akka ati waan san irra deddeebitee yaaddu si godha malee amma fakkeenyaadhaaf mootummaa mana kan deegu ta'e jechuudha muuziqaa waan sanii wal qabatu halkanii guyyaa akka dhageeffatu ta'e bakka raftu sammaayaa yookiin heerfoonii gurra ofii garagalfattee akka madaamiin kan keenya dhageenya dhageeffata. Ijoollee meeqa warra akkasii dhageeffata mi'oon sobdee naan ja'ame. Warri muuziqaa gurra of naqee jechuudha halka akkas iyyee isaa bula. Eessarra farree sheexaan itti waswaasti. Nafsiyaan nuun taphattee jirti. Ani yoo kana jedhu waan hundarraa billisaa fi miti. Garuu obboleettiitii akka ambaleetti hin badi'ati. Duniyaan tantee tasiif fayyaa hin taane, tasii nagaa hin taane, tasii ijaarmaa hin taane yookiin tasii utubne, tasii ijaarra yoo taate wallaa xoosii kan kee baatu qilettaa buutu. Mana namaa kana keessatti akkana nu beerra arabaa hiraarsite ijoollee ta'e. Ati kamaaltu irraa yaadda kalas wanni tokko badee miti jaarsi irra fuudhe haa fuudhu. Siitaanaa wajjumaan jiraatta. Siita uwwaa siitaanaan kabira heerumta. San ta'uufuu ka dursus een fayyaa kan geeti. Namni fayyaa ila mi'a micoota na ilaalamee rabbiin bakka isii jirtutti si haa mul'isu. Mana madaamii keessan maraatti maaliif akka maraa fi suma rabbi waliin beeka. Wanni isii maraachi waan guddaa miti. Wanni maana mudate wanni masi mudate takka mallaqa irraa nyaattame takka abbaa manaatu irra fuudhe. Takka duniyaa asitti bade takka mana mootummaa harkaa diige. Kan rakkinni biyyaa ta'e ammoo jechuudha. Eeyyaa rakkinni biyya keessa jira. Waan nama maraachu ijoollee meeqatu mana arabaa kana keessatti obboleessi irraa qalamee obboleettii irraa qalamtee jechuudha. Xiinsammuudhaan miidhamanii mana namaa kana keessatti hiraaraa jiran. Amma obboleettiin dheenyatuun ni dhukkubsatte. Dhukkubbii kana namni isii irraa gorsee irraa deebisu argamuu dhabuu danda'a. Sadarkaa isii maraatu yookiin sammuu dhabuu isii ga'e kun jechuudha. Laala nama isii sanirraa waan sanirraa deebisu isii dhabdeeti. Mana namaa keessatti namni isii gorsuu dhabameeti. Akkasuma immoo tarii mucaan kun muuziqaa halkanii guyyaa dhageeffate ta'a. Allah walamsan. Rabbi isii haa fayyisullee isii haa mul'isullee. Garuu ijoollee keenya. Muuziqaan rakkina yoo dabale malee rakkina hir'isuu takka. Wanna badeerra deebitee yoo yaadde haga feete inshaallah waan fi'ila. Yaaduu fi yaadda'uun garagara. Yaaduuni karoora itti baafattee waan sanii yaaduudha. Itti yaaddahuu ammoo sammuu isaatiin xiinsammuu isaa miidhuudha. Itti yaaddoftee wanni kun maa akkanatti ta'uuti wanni kun maana jalaa bade. Wanni kun maana jalaa bade silaana jalaa baduu hin qabaatu. Jettee sadarkaa maraatummaa si goosa yoo deemte situ fayyaa qaba. Situ fayyaa dhaba. Ati gaafa fayyaa dhabde abbaa kanaa namni siin jedhu hin jiru. Silaafuu nu yeroo ammaa faayidama qofa barbaadamna gaafa fayyaa dhabne ammoo kaan caalaayyuu. Akkuma ce'u kan arabni kun mishtashifa fidee gattee biraa deemte. Warra mishtashifaallee nu iyyaa jirti ani gabbaasan. Akkana ta'uu barbaadda. Deebi'ee waa irra jirtu sanirraa siin jedhee jiraan. Wallaahi deebii irraa siif hin taatu irraa deebi'e. Situ beeka waa itti yaadde akka malee sammuu kan kee hiraarsite sammuu kan kee nagaa oogite jechuudha. Halkan irraftu madaamii waa ati siin jette hin dhageettu. Dhugaa rabbi sammuu yoo barbi biizii ta'e wannuma isaa siin jedhan hin dhageettu. Ufiin haasofta sadarkaa isa yoo geette giiftii tiyya fayyaa keetu sii dera maamii tiyya dhugaa rabbi ana akka wallaalummaa kiyyaattis sii dhaamee jira. Fayyaa keetu sii daraarraa deebi'e. Wanni fayyaa dursa addunyaa kanarra hin jiru. Fayyaa dhala kan keetirra si'aana. Haadha kan keetirra si'aana. Abbaa keetirra si'aana. Qabeenya ati qabdurra si'aana. Namni yoo fayyaa dhabe fakkeenyaaf namni tokko fayyaa yoo dhabe waa ofii yaalatee yoo dhabee jedhe maaliif itti kadhatan beektaa? Fayyaas akka deebisaniif sababa ta'aniifi. Ati gaafa fayyaa san baastee kennitu hooqam goota sababa ofitti taate jechuudha. Wanti xiqqoodhaaf qabeenya baduudhaaf. Ani qabeenya isin jalaa badee isin gammaduufi miti. Garuu sadarkaa sammuu keessan dhabus akka hin geenne rabbumarraahi jedhaniitu miti shakkaru yoo taate malee sahii madaa yoo namarra bu'ee abbaa irra bu'ee fi abbaan akka irra bu'ee arge garagara hin laalata abbaan madaa qabu. Ta'ullee dursa fayyaa keessaniif bakka kennaa. Fayyaatu isinii tara. Wallaahi wanni fayyaa caalaa isin aanu hin jiru. Ana amma fayyaa kee alhamdulillah nagaa ta'e kan isin haasa'an malee oduu sammuun kee xiinsammuun kee maraatu ta'e osuma kaamera kan afootaa waa bahee qaballeessa. Kanaaf ijoollee keenya mana namaa keessatti hin gubatina.
kanuma dhaamsikiyyaa warra haaraa ilaallata keessa warra dhiyeenya biyyarraa dhufeetu harka caaluwwan kanaa saaxilamaa jira. Naaf folcha isinti balleessee hooka takkaayyuu sagalee kiyyaa fi asumni eeguu isin jedhan darbe. Naaf dhiisaa isiniin jedhaa turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya rabbummaa harka qaba wallaahi ifatti isaan haa baasu.